waaqayyo sinifatau barsisa keenyatti fufneetu waa'ee seera addaan ba'u qoricha argachuudhaaf sirni addaan ba'u maal fakkaata isa jedhu araara karaa adda addaa waldoota keessatti raawwachaa jiru kan hundumaatiif qoricha akka ta'u amanaa warri kana booddee dhimma kanaatiin qabamanii jiran immoo barnoota kanarraati waan guddaa waan kan waaqayyo fudhatanii akka isaanitti tochuwaan hundumtuu akka inni geeddaramu amanaatu qoricha waaqayyo bara keenyaatiif kenne kana haqa gadhiisuu barbaanneerra kanaatiif seera addaan ba'uu olii wajjin ilaalaa jirra. Tuqaan inni jalqabaa seera addaan ba'uu jalatti waaqayyo firdii fiduudhaaf waaqayyo qulqullina isaatiin iddoo tokko irratti hojjechuudhaaf sabni isaa addaan ba'uunsaa baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e sagalee waaqayyo keessaati ilaalle. Tuqaan keenya inni lammaffaan immoo addaan ba'uun garam akka inni nama geessu inni kun baay'ee barbaachisaa akka inni ta'e waaqayyootiif ilaalle. Maal jechuu keenya addaan ba'uun dalgaa addaan ba'uu asii olii wajjin wal makuun isaaf hin ta'u. Kan dursuun isaaf ta'u addaan ba'uu oliitu addaan ba'uu dalgaa dhaluutu isaaf ta'a. Hafuuraan namni addaan hin baane physically locationii addaan ba'aa argachuun isaaf hin ta'u. Sagalee waaqayyoo gad deddeebi'ee kan nutti himu kana waan ta'eefiti dhossaa kana ilaalaa jirra. Waa'ee ol ba'uu gaa dhossaa sagalee waaqayyoo maaliif waaqayyo waa'ee ol ba'uu kana iddoo guddaatti ilaala. Waaqayyootiif ol ba'uu jechuun maal jechuudha? Hafuuraan addaan ba'uu jechuun maal jechuudha? Isa kana inni nuyi qorichummaa keessatti ilaaluun nuuf ta'a. Tokkoffaa ol fageenyaaf mul'ata sagaleen waaqayyo olitti hidhee kaa'eera. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 12 keessatti garbichi waaqayyo Phaawulos maal jedha? Waaqayyo nama kana jedhee maqaa isaallee of dha'uu otuun barbaadin nama tokko beeka waaqa sadaffaa keessatti kan ol butame jedhe. Namni waaqa sadaffaa keessatti yeroo ol butamu afaan namaatiin dubbatamuun kan isaaf hin taane baay'ee waaqayyo na hubachiiseedha. Maal jechuudha? Ol ka'uudhaaf, ol ba'uudhaaf mul'anni waaqayyo ol qabataadha jechuudha. Waaqayyo yeroo hundumaa altituudiitiin hojjeta. Maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo yeroo hundumaa altituudii ol nama kaasuu keessa hojjeta waan ta'eef addaan ba'u olii yeroo ol ba'aa deemnu mul'ata ulaa waaqaatiin jireenya keenya guutuu jalqaba. Hafuuraan geggeeffamuu jalqabna. Maqaan waaqayyo haa eebbifamu. Lammaffaa ol butamuudhaaf yookiin immoo ol hafuuraan kaafamuudhaaf eenyummaa olii baruu gidduu hidhata guddaatu jira waan ta'eef waaqayyo duraan dursaati hafuuraan ergaa ol ba'a addaan ba'aa nuun jedha. Maal jechuu kooti? Gooftaa Yesuus Kiristoos bartoota isaa wajjin yeroo tajaajilaa ture. Lafa kana yeroo deddeebi'aa ture. Bartoonni isaa ulfina isaa isuma inni dubbatu. Abbaa koo biratti ulfinaan qabu jedhee kan inni dubbatu ala eenyummaa isaa hin beekan turan. Ilmuma waaqayyoo ta'uu isaa duwwaadha kan isaan beekan. Maatiyos boqonnaa 17 keessatti gaaf tokko jedha sagaleen waaqayyoo. Bartoota isaa keessaa 12 keessaa 3 fudhatee gara gaara ol dheeraatti ol ba'e. Gaara sana baktii irratti eega ba'eetii booddee hin kadhata ture jedha sagaleen waaqayyoo. Otuma kadhatu hin diddiirame jedha. Maal jechuudha? Keessa isaa inni ture waaqummaan altituudii sanarraa kan ka'e ol ka'ummaa hafuurarraa kan ka'e eenyummaan Yesuus inni dhugaan bartoota isaatti mul'achuu jalqabe. Eenyummaa kee isa dhugaan nan beeku yeroo hafuuraan na wajjin ol kaatu duwwaadha. Eenyummaa koo dhugaan nati beektu yeroo hafuuraan waaqayyo keessatti ol kaanu duwwaadha. Hiriyummaa miti, naannoo tokkoo dhufuu keenya miti. Hirummaan keenya laga nu ceesisu. Waan hafuuraa nu hojjechiisuu hin danda'u. Waan hafuuraa inni guddaan kan beekamu bantii gaaraa irratti yeroo ol baanu dhugummaan namaa, eenyummaan namaa inni keessaa alatti gadi ba'ee mul'ata. Yesuus Kiristoos waaqa ture waan ta'eef yeroo gaaraa irratti ol ba'anii kadhachuu jalqabe inni keessaa waaqa ture
alatti irraa mul'achuu jalqabe. Eenyummaan namaa inni beekamu yeroo altituudii afuuraa keessatti namni ol ka'uu jalqabudha. Kanaaf Waaqayyo dalga utuu baatanii waan hin taane fuutanii utuu hin fiigin jedha sagalee Waaqayyo. Asii ol afuuraan irraa ba'aa walii keessan bara nuun jedha. Sadaffaa irratti ol ba'uudhaaf tokkummaa seera ba'uu boqonnaa 24 geggeessitoonni Israa'el Musee wajjin gara gaaraatti Waaqayyo isaan waame. Ol ba'anii kutaa adda addaatiin Museen oluma siiqaa, Iyyaasuun isaa wajjin oluma siiqaa, jaarsoliin Israa'el warri kaan immoo gadi aananii gaaricha ol ba'anii garuu sagaleen Waaqayyo waan dinqisiisaa nutti hima. Eega gaaricha ol ba'anii booddee Waaqayyoon teessoo ulfinaa irratti arganii jedha. Isa arganii walii isaanii wajjinis tokkummaa uumanii hin nyaatanii hin dhuganiidha. Tokkummaa hafuuraa inni dhugaan hafuuraan ol ba'uu keessaati. Yeroo baay'ee tokkummaa dalgaa isa gadaanaa jennee barnoota keenya kana irratti tuqaa inni nuti turre rakkinni isaa kanaafi obboloota. Waaqayyo gara oliitti nama baasuu barbaada qoricha namaa kennuudhaaf. Namni hafuuraan ol hin baane taanaan tokkummaa dhugaa uumuu hin danda'u. Ammas immoo arfaffaa irratti ol ba'uudhaaf raajii yookiin immoo mul'ata isa jedhu kana walitti ilaaluun keenya baay'ee barbaachisaa. Yohaannis inni abbaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 21-22 keessatti ulaa Waaqaa keessaati kaadhimaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos mandaraan Yerusaalem yeroo isheen gadi buutu akka arguuf gara gaaraatti ol ba'i jedhame abboomame. Waan ta'uudhaaf jedhu ilaaluudhaaf namni gaaratti ol ba'utu isa barbaachisaa. Namni gaaratti ol hin baane boru waan ta'u arguu hin danda'u waan ta'eef ol ba'uu addaa akkamii ol baanu barbaada otuu cubbuugaa addaan hin ba'in. Yeroo ol baanu waan boru ta'u hundumaa arguudhaaf ija keenyatu banama waan ta'eef. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Lola hafuuraatii fi ol ba'uu isa dhumaa irratti akka ilaallu kanan barbaadu. Baay'ee nama gaddisiisa. Israa'eloonni Goliyaadiin loluudhaaf yeroo dhufanii eessa buufatan jedha sagaleen Waaqayyoo dachaa keessa dhufanii buufatanii jedha. Lolaaf yeroo ba'an dhufanii dachaa keessa buufatanii. Isaan mataan isaanii oggadi bu'ameera jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyaa guyyaatti ba'ee Goliyaad yeroo san sodaachisaa ture. Isaan dachaa keessa taa'uudhaaf mataan isaanii fudhatee waan tureef achii ka'anii Goliyaadiin chaalenjii isaa deebisuu hin dandeenye. Iyyanni iyyu arrabsoonni ittiin Waaqayyoon arrabsu deebisuu hin dandeenye. Sababni isaa already dhufanii dachaa keessa buufataniiru waan ta'eef. Obboloota koo cubbuu loluudhaaf dachaa keessa teenyee hin dandeenyu. Kanaaf Waaqayyo gara gaaraatti, gara dhugaa Waaqayyoo beekuutti, gara sagalee Waaqayyootiin gadi fageenyaatti akka nuyi ol fagaannu, ol nu waamaa. Fayyinni dhugaatiif qorichi dhugaan kan inni jiru ol butamuu keessa waan ta'eef. Waaqayyo achi keessatti kan inni deebii dhugaa qulqullootaaf qabaachuu danda'u. Kanaaf egaa inni Looxitti ergaan jalqaba dhufe maal jedha? Gara gaara kanaatti baqadhu kan jedhu ture. Filannoon Loox garuu ammas ergan deebi'a qulqullootaa maaloo mandara dhiyoo koo jirtuttan baqadhaa jedhe malee yaada Waaqayyoo keessatti ol baqachuudhaaf qophaa'aa hin turre. Waaqayyo akka nu gargaaruuf isa kana irratti gara dhugaa Waaqayyoo dhaquun keenya barbaachisaadha obboloota koo. Sabni ol baqatee saba dalga mo'uudhaaf qophaa'edha jedha sagaleen Waaqayyoo. Gooftaan isin haa